لوك يا جماعة يا بنت يا ناس شوفي كنو إلالا حالك أنا ننقب إيسي جيتشودا وانا ننقب إيسي جيران غرو أنا على دابتي جيرا يا هركفوني كبجمتو تردفتو يوتيوب channel كاكو كم جرتو نغاكي سن أبايي نغاكي غالة واقعتو هروان توكو نيادي جودا هر سنبتا دبايزوي سنبتا قدادا isa booda kakuun baay'ee tokko nu rakkisnaan dhugaa waaqa inteessisuu nu dhowwite charchii keessa baay'ee tokko rakkiste jechuudha. Fuudhee gadi baanaan immoo xiqimtiidha beektu amma baay'ee xiqimtiidha. Awwaaraan qilleensa waan ta'eef fuudhee manatti gale. Isa booda maal yaadiseetanii eengadda jiraanii garuu waan tokko nu badhe irri akkam akka qoonqoosaa jaallatu dhugaa waaqa irri kamuu walumaa galatti irri qoonqoosaa baay'ee jaallata. Silaayyuu dubartiin ogeettiin dhiira qoonqoo masaatiin isa qabdi yoomillee taanaan jechuudha. Yoomillee taanaanii qoonqoosaatiin isa qabdi akkanni asin jenne achin jenne qoonqoosaatiin isa qabnan inni harka ishii bareera taanaan dhuguma sinin jedha ol jedhe namallee laalu dubartiin kan biraalee dubartii ittiin fakkaattu. Kana hubadheera viidiyoo eengaddaa irratti. Isa booda kun akkuma jirutti ta'ee har'a maalan godha seetanii fataa godheen jechuudha. Achuma yeroon ba'uun foon kana bitee jechuudha. Isumaaf jedhee har'ammaa sarpiraayiziinsa godha piraankii toon taanee waan hundumaa babbareecheen haala ani itti dhiyeessu iyyuu ni argitu aga dhumaa daawwadha. Isa durarra adda godhee dhiyeessa jechuudha. Isan gammachiisaa jechuudha. Beekun akkaan kana hojjedhullee tasan beeku dhuguma siniin jedhaan har'aaf kan ta'e har'a kanii laaqana irratti nyaannu maani haaduun kun diddigan biraan fida malee atti kakun kunaase kanaaf inni hin beeku waan ta'eefi waan dhugaa waaqachuun waan biraa shiroofa jira mana keessa shiroo qopheesseera charchii yeroo galu shiroo nyaanna jedhee jechuudha. Egaa kana yaaddee kana hojjetti jedhee too hin yaadu waan ta'eef inni yeroo inni dhufu haala ajaa'ibaatiin akka inni gammadutti babbareechee mimmiidhagsee tanan dhiyeessaa fi isa booda gatii eengaddaa kiisiidha jedhaan jechuudha. Singaruu reaction isa aga dhumaatti ilaala. Dhuguma siniin jedha baay'eetti dadhabeen qopheessa har'a haala ani itti dhiyeessu iyyuu kan biraatti. Kanaaf foon diimina akka isheen bareeddu ilaala diimina kana dhugaa waaqa look kana nyaachuudha dhadhaadhaa fi wanti barbarree moo mixmixa seedhaan walitti godhanii jechuudha. Kana siniin jedha viidiyoo sinitti dheeressu bahee gara isatti fufuus daawwachiisa. Garuu namni tokko maallaan jedhe seetanii maalli kakuu uffata hunqayyaran isatti hin deemte. Kun akkasitti qodaa duwwaa irratti naqeetiin jira jechuudha. Foon baay'ee foonii kuni foonii fireeshiidha. Foon ho'aadha waan ta'eef yeroo baay'ee yeroo waaddii yookaan xibsii hojjetamu foon fireeshiidha taanaan foon haaraadha taanaanii bishaaniin dhiquun hin barbaachisu. Sababni isaa tokkoffaani wanti isa maqaan isaa maani waan of keessaa qabu hundumaan akka nama fayyadu godha. Lammataa immoo dafee akka bishaatuuf tajaajila. Foon diiminayyuu ho'aa yeroo ta'u diiminni yeroo alaa dhufuyyuu diimaadhuma isaa yeroo nyaatamu jiramti mixmixaa barbarreedha. Kanaafuu yeroo waaddii yookaan xibsii hojjetamullee foon sunii qulqulluudha taanaan ho'aadha taanaan ala kunaan akkatti kana waan qopheessaa jiruuf nama tokko komantii koo jalatti fayyoo yeroo nyaata fa'aa hojjettu nu agarsiisi warri irraanfanne yaadachaa deemna nu fayyada malee nu miidhu ilaaluuni warra jedhaniif malee ani xumura isaa qofa isin agarsiisuu nan danda'an ture. Kanan itti dabalu baay'ee foon sana hundamti kanin irra godhee walakkaa isaatti raambiseera. Kaarotii lamatti godha. Timaatimis lamanitti godha.
achitti qulqulleessee dhidhiqee maal godhee fideera waan ta'eef yoo nama tokkotu ni ilaalla waan jedhaniif malee nama tokkoof jedhee kana yoo itti goote tokkoffaani baay'ee mi'aasa dabala lammaffaa immoo sumaafuu barkat jedha jechuudha. Foon qulqulluu shunkurtii faana gochuu keerra bifa kana itti daddabaltee bareedaa isa ta'a jechuudha habiibti. Ogummaa xinnoo qabduudhaan asuma dhufeen kana hunda babbaree maleessatan beeka duratti ruuzii bichaan amma chaacha'a. Garuu har'a jira akka tanfataa godhuun argitu gaadha. Qafataa jedhe gammadee kayroo kaanii piraankiidha miraankiidha toon taane gammadee maqaa haa nyaattu akkasittiin fataasa godhadheen qophaa'aa jira. Viidiyoo kiyya gadhumaa daawwadha. Akkasittiin qopheeffadha. Daqiiqaan isinitti dheerata waan ta'eef qo'adha. Kunoo kaarootii akkatti qopheessee timaatimii akkatti qopheessee jira. Walduraa duubaan itti buufna. Foonsa haala kanaan erga bishaatee baay'ee bishaan kun bishaanuma fooniiti. Isumaan bishaata of bisheessa waan ta'eef kaarootii sana itti godha. Kaarootii sila qopheeffadhe itti godhe haala kanarra gaheera jechuudha. Kaarootii fi foonii amma timaatimii itti godheen wal faana immoo bisheessaa jechuudha. Xiqqoo ishee sochooseeni shunkurtii faa itti godha jechuudha. Argitanii bareeda yeroo ilaalan akkasitiin jechuudha. Egaa ilaalaa gaama barkat jedhee moo hin jenne foon duwwaa ta'e garuu sheedhumti sun hundi ishii foon baay'ee yeroo abiddarra kaanii baay'ee walitti galtee mushush jettee xiqqoo tokko taate namaan barakattu. Egaa akkasii barakaa qofa otoo hin taane muroo bazadee dhagaa bara kana keessaa biiboochee dhandhamnis baay'ee mi'aayaa ta'a. Niin qadaada bakka daqiiqaa kurnan tokko qadaadeen ture sirriitti. Timaatimiinis bishaan qaba argitanii erga silaatiin bishaan waan jedhame humaatti hin goone amma shunkurtii itti godha. Kunoo shunkurtii adii fi shunkurtii adii zinjibila shunkurtii diimaadha. Bifa kanaan xinnoo gurguddaa godheen kukkute hundi isaa gurguddaa waan ta'eef kaamera akka tokko yoo qaban namaa hin tolu. Akkasii bakka amma xiqqoo akkasumaan daqiiqaa 10 booda immoo zayitiin itti godha jechuudha. Haga amma humaatti hin goone waan ta'eef because bishaan isaa fixataa waan deemuuf zayitiidhaan immoo bishaataa jechuudha. Isa hafe haala kanaan itti deemna. Asirra gahee jira jechuudha. Zayitii xinnoomatti godha. Zayitii baay'ee ittiin godhu maaliif dhadhaan illee ganaatti godhama. Foon immoo ofiisaafis zayitii of keessaa qaba, cooma qaba waan ta'eef zayitii yaa'u akka mi'aawu jechuudha. Zayitiin baay'ee mi'eessa. Kaanumaan itti naqee zayitii dhadhaan illee jira waan ta'eef gana amma ishee kanaan naafaa bishaatu bishaanni ammallee sirriitti argitanii bishaan haga amma bishaan ittiin goone bishaan isuma of keessaa qabudha. Kun immoo zayitiidha jechuudha. Egaa dhuma isaa waan ni fakkaatu viidiyoon kiyya har'a bareedaa naan ta'u taanaan nan aara dhugaa waaqa. Amma akkuma argitan sirriitti bishaatee jechuudha. Waan qabu hundumaa fixatee cila hin goge jechuudha. Kanaaf amma bishaan itti naquun qaba jechuudha. Bishaanni an akka barbaadetti itti naqadha. Asitti fedhii keessanii warri foon akkasii foon waaddeedhamti rafaanuma xibsii gogaa kan barbaadan jiru. Kan immoo bishaan qabu kan maraqii kan qabu kan barbaadan jiru jechuudha. Kun fedhii isaaniiti.
Ani garuu kakuudhaaf jechayyuu sirriitti bishaan itti naqamaa jechuudha. Laaffistee nyaatti waan ta'eef isheedhaaf jennee bishaan itti naqaa jechuudha. Amma erga bishaan itti naqe kun immoo sirriitti wajjiniin bishaatee isa booda bakka nan xumuraa jechuudha. Waan bishaateefidha kan bishaan isa of keessaa hundumaa of keessaa fixatee amma ashabuufaatti godheen waan barbaachisu qimamii illee itti goggodha. Qimamii waanuma fedhamee itti godhama, waan qabdan itti godhama. Dhumarratti qaaraa fi dhadhaa itti godha. Kanuma nyaanni kiyyaa jechuudha. Nyaanni keenya haala kanaan qophaa'eeti jira. Akka inni bareedu ilaala xumureen jira. Bakka amma dhiyeessuufani nan dhiyeessa dheeni. Lukiyaa jamaa ya binti ya nas shufi kuno ilaala haala kanaan hin qopheesse jechuudha. Waan ani qopheesse jiraan garuu ala dhaabbatee jira. Dhaabadhu takka dhaabadhu waan xumuraan jiraan jedheeni amma ol seenaa jechuudha. Jira ala dhaabe amma fixuttee kun amma dhufaaira. Surprise! Surprise jira. Main kun? Surprise kabde kaarra. Main surprise? Bakka arra surprise si godhun barbaade. Fataa si godhun barbaade. Main karaa cucuftanii main kun amma biyya. Surprise! 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 Bidene amma surprise? Warqinaa beeku beela wana bitti hin jira surprise maana akkasti bareechi surprise naan taatu. Surprise naan taatu. Yoo surprise teera kun. Hojii jira laala doktoota surprise itti duela dabqamee ka godhe libbi qirsi hojjedhe maal hojjedhe surprise isa maal ilaalate? Shaamaa ibsee maal jedhe surprise. Maal ilaalate? Bakka akkasuma surprise godhe se engadda boossee engadda. Tini maqaan isaa maali? Maal ilaalate? Watiidhaa fi watii sanaan firankii taate arte. Kanaaf bakka si surprise godhe. Kun makka kashaa? Akka gammadu fi maalirra jira kaayyoon sun si gammachiisu barbaadeen. Bakka si gammadee. Kanaara kanadhaa deebiin kan koo. Maal si godhe? Skabalu? Waan baay'ee barbaadan waan tokko naa godhe malee na ungadhu maal kan jedhan. Anumatti itti malee godhe. Jira. Dabala. Kotta. Itti matanii ma ungatamudha. Maal gooture? Amma bishaan si fida. Hordoftoota kiyya jira. Taagala tomtu jedhe. Nagaan sinifaa ta'u yaa'u itti yaadde jaartiin koo akkas naa gochuu ishee. Waggaa ibbanaa jira naagala tomtu. Takkaayyuu jiraan akkasumatti qopheessee beekaa ergii barra kana wal fuunee maal jennee? Ergiima waan dhumaa gooneeti. Ani waan akkasii hojjedhee beeka. Haadha gootanii waan isaan beeku waan argatteettu yeroo jalqabaati miti. Qamisii makanallee harma uffatte. Dubartoonni qamisii yoo uffatan maal barbaadu jira? Motiveeshinii wayii qaba. Akkasis yoo godhani galgala faa keessa garuu amma guyyaadha malee galgala keessa akkas godhan maal barbaadaniitu jedhama. Maafin maal waawwachaa gaadis. Jiraani qaana ala dubbachuu mashiyyuu. Wuy yaa hordoftoota kee. Dhugaa dubbachuuf baay'ee namatti tola. Qayyii minxaafiidha. Minxaafii haara fulbaana fakkaata. Diimaadha. Jaalala keenya haaromsaa jirti jaartiin. Waan lamaaf qophaa'aa jira. Kakuun as hin geessineerra. Kan biraa si akka dhufu. Naaf roobaan immoo dhufaa jira. Kolootii goonaa waan biraa gochuudhaafi. Dhalootii gochaa jira. Jechaa jira. Garuu akka rarrabii koo kana adda galanni siif haa ta'u. Nyaata dhiyaate kana eebbisi qulqulleessinu kan maqaa tokko kenna keessa Kiristoos. Ameen. Haa nyaannu hordoftoota. Amma waan kan hunda diikoorii kan hunda goone isaan dhiisna nyaanna kottaa hin nyaanna. Seera nyaachuu qabdu dhugaa waaqa. Nyaachuu qabdu. Haguun akka itti gammadde ilaala waan bareedaa maaltu jibba dhugaa. Waan bareedu eenyumatu jibba. Jira nu sirreessi gaa. Akkamiin asitti beeku. Ittirratti galagalchi rakkoon qaba. Anumaan sarpiraayizii na gochuuf kun. Kasuma sarpiraayizii gochuuf. Odaa maalitti qopheessee fide? Argitanii erga nyaanni itti garagalee kana fakkaata bakka amma
sa'aan nyaattu hin mar'attu jedhama jabbiinootu mar'attu waan jedhamuuf itti mudduufi bakka.